Ashabaar kafuun daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Nabarraan birruutu oduuwwan sa'aatii kana isinitti himama. Waraana sirnichaa keessatti walamantaan dhabamaa deemuun kufaatiin sirnichaa waan hin oolle agarsiisaa waan jiruuf jaarmiyaaleen siyaasaa fi qooda fudhattooti hundi wal ta'uudhaan biyyaa fi uummata saamichaa fi kufaatii hamaa dhufurraa baraaruu qabu jechuun akeekkachiisaa jiru beektoti siyaasaa. Waajjirri bilisignaa damee Oromiyaa kallattii ololaa haaraa dabballootaaf kennuun dhagaameetu jira. Gama biraatiin yaada mootummaan kufe jedhuun saamichi qabeenyaa hamaan godhamaa jira jedhamee jira Oromiyaa keessatti. Diddaa ummataatiin raafamaa kan turee fi yeroo ammaa wal waraansa ummataa kan dhalche mootummaan bilisignaa rakkoo siyaasaa fi kufaatii dinagdee yaachisaa fidee jira. Sirni bilisignaa yeroo ammaa kana laaqama siyaasaa dhiibbaa alaa fi labsha'uu dinagdee kan ummatarraa dhoksuudhaaf tooftaalee ololaa haaraa dabarsaa akka jiru odeeffannoon maddeen keessoo mootummaarraa nu ga'anii agarsiisu. Jalqaba torbee kanaa qajeelfamni karaa gaafatamaa damee bilisignaa Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaatiin aktiivistoota sirnichaaf darbeeti jira. Qajeelfamni kunis ka duraa ajandaa diinaa fudhachuun busheessuu ka jedhu yoo ta'u marii fi araara biyyaalessaa mootummaatti hoogganaa kallattiin jedhu kaa'amuu ibsa. Akka maddeen keenya OMN'tti manitti ajandaa lammaffaan mootummaan kun filameera ka jedhu lafa qabsiisuudha jedha. Kunis yoo uummanni ilaalcha mootummaan kun dorgommii malee filatame jedhee amane fincilatti seena waan ta'eef uummati filateera ilaalcha jedhu lafa qabsiisaa adeemuu qabnaa yaada jedhurraa ka'a. Odeessaa mootummaan kufee jira jedhuun saamichi qabeenyaa bal'aan magaalota hedduu keessatti raawwatamaa jiraachuu maddeen OMN'tti manii jiru. Kakaasiin caasaa mootummaa bilisignaa damee Oromiyaa keessatti deemaa jiru kun karaa waajjiraalee lafaa, waajjira paartii, waajjira faayinaansii fi manneen qopheessaa magaalotaatiin jedha maddi oduu keenyaa. Yaada mootummaan kufee jira waan ta'eef fayyadamnee baana jedhu kanaan seektaroonni mootummaa saamichi bal'aan irratti gaggeeffamaa jiru kunniin kaartaa lafaa sobaa ta'e maxxansuu, nagahee galii fi sirna bittaa sobaa taasisuu akkasumas maqaa leenjii fi tasgabbii eegsisuu jedhuun bajata guddaa baasii taasisaa jiraachuu odeeffannee jirra. Abbootii qabeenyaa sabaan Oromoo fi Tigree ta'an maqaa garaagaraa itti maxxansuun hidhuu fi maallaqa guddaa kaffalchiisanii hidhaarraa baasuunis madda galii guddaa ta'ee jira jedha odeeffannoon magaalota Oromiyaa garaagaraa irraa OMN dhaqqabe. Walumaa galatti siyaasaan paartii bilisignaa dadhabuun gabaan jeeqamuun waraanni babal'ataa adeemuu fi caasaan siyaasaa dadhabaa adeemuun odeessa maddeen bilisignaa keessaa argataa jirrudha. Lola kaaba Itoophiyaatiin mootummaan naannoo Tigraay lafa weerartoonni Amaaraa irraa fudhatan Kooramii fi Allamaaxaa jedhaman deebisee dhuunfachuu danda'eeti jira. Kana hordofee hogganoonni mootummaa naannoo Amaaraa fi paartii mormituu naannichaa uummata Amaaraatiin duulaaf qophaa'e jechuun waamicha gochaa jiru. Paartii mormituu naannichaa Abin jedhamu uummanni Amaaraa qumaara siyaasaa nyaatame jechaa jira. Gabaasii dabalataa itti aanee dhiyaata. Ji'oota 8 booda kunoo Allamaaxaa keessatti argamna. Loltooti Abiy Ahmad hawwanii fi daa'imman fixuu malee dandeettii fi hiika akka hin qabne agarreerra jedha. Kun Tiwiitarii obbo Geetaachoo Raddaa gorsaa pireezidantii naannoo Tigraay fi kan waa'ee injifannoo waraana Tigraay miidiyaaleen irraa odeeffatani. Lafti teenya karaayyaa kan humnaan wayyaanee irraa deeffanne qabiyyee abbootii keenyaa lammata nurraa fudhatamti taanaan akka mootii Itoophiyaa durii Atsee Tewoodiroos shugguxii dhugeetan obbaafadhe jiranii turan. Namni kun pireezidantii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Aganyoo Tashaagariin. Guyyaa lama dura lola hamaa kaaba Itoophiyaatti deemaa jiruun waraanni Tigraay lafa ji'oota 8 dura humnoota Amaaraan irraa fudhatame lolee deebifatee jira. Lafti kun Allamaaxaa, Kooramii fi Raayyaafaa jedhamu. Lafa gabbataa kibba Tigraay yoo ta'an wal waraansa guyyaa tokkootiin qofa humni Amaaraa ofirra micciiramee keessaa baqachuun humnooti Tigraay dhuunfatan. Sana hordofee pireezidantii naannoo Amaaraa shugguxiin dhuga jedhee ture maaf callisaree jechuudhaan nami qoosaa ture. Haa ta'uutii obbo Aganyoo fi qondaalonni naannoo Amaaraa dibbee waraanaa tumuu hin dhiifne. Qondaalonni waraanaa soorama baatan marti keessan balaa jiraachuu fi jiraachuu dhabuu nurratti aggaame kanaaf ka'aa nu dhaqqabaa jechuun fuula Tiwiitarii ofiitiin waamicha godhan. Dubbiin uummata Amaaraaf dubbii jiraachuu fi jiraachuu dhabuutii jedhan. Kan maleellee hawaasi hundi bakkuma jiru lola kanarraa qooda fudhachuu hin dandeenye maallaqaan tumsuu qaba jechuun herreegni baankii waraana kanaaf qabeenyi itti walitti qabamu banamuu beeksisan pireezidantiin naannoo Amaaraa Aganyoo Tashaagar. Paartiin mormituu naannoo Amaaraa keessaa warraaqsa biyyaalessaa Amaaraa jedhamus akkuma hoogganoota naannichaa lolli kun lola jiraachuu fi jiraachuu dhabuu uummata Amaaraati jechuun qabsoof ka'aa jedhee waamicha godhe. Paartiin Abin eenyummaan uummanni Amaaraa wareegama hadhaawaa kaffalee gonfate humna wayyaaneetii fi shira siyaasaatiin deebi'ee akka sarbamu heeyyamuu hin qabnu jedhe ibsa baaseen. Ammaa kaasee uummanni Amaaraa lafti Kooramii fi Allamaaxaa jedhaman harka wayyaaneetti kufanis qaamni siyaasaa ejjennoo fudhatee hin jiru ka jedhu paartichi
jalqabuma ummanni amaaraa qumaara siyaasaa kan nyaatamne watwaataa turre jedha. Kun immoo burjaajii hoogganoota siyaasaan waan ta'edha jedha. Kanaaf jedha paartiin amaaraa kun ummanni amaaraa lola eenyummaa keerratti haggaame ta'uu barii dammaqii qoladhu. Dargaggoon amaaraas gurmaa'ii duula isa dhumaatiif of qopheessii jedha. Dargaggooti amaaraa hidhannoon qophaa'uu qabdu. Qondaalonni amaaraa sababa garaagaraatiin waraana keessaa dhiibamtanis deebitanii uummata amaaraa baraaruu qabdu jedha. Shira siyaasaatiin nyaatamne kan jedhu paartichi ummanni amaaraa galaa fi hidhannoodhaan nu cinaa dhaabadhaa jedhee duula waraanaa waame. Kibbi Tigraay loltoota Tigraayin dhuunfatamuu hordofee bulchiinsi Gondar Kaabaa immoo karaa feesbuukii isaatiin jiraattonni godinichaa ka qawwee mootummaan isinitti dhibaattanis ka dhuunfaan hidhattanis maayii sabrii yookiin imba midiriitti walaa agarru jedha. Ummanni keenya humna maallaqaa galaa fi geejjibaan nu gargaaraa jedha. Bulchiinsi Gondar Kaabaa kun koomishiniin poolisii naannoo Amaaraa immoo ibsa baaseen jabana kam keessallee leenjii waraanaa warri fudhattan marti kacaasaa nageenyaa keessa turtan hundi keessan tasa ogummaa keessa ka jijjiirtanillee gulantaa shaalaqaa fi isaa ol kan taatan qondaalonni waraanaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Amaaraa fooqii sadaffaatti koottaa galmaa jedha. Gulantaan keessa shaalaqaa gadi kan taatan immoo godinaa fi aanaa jirtanitti waajjira bulchiinsaaf nageenyaa jirutti akka dhaqxanii galmooftan jechuun waamicha goona jedha koomishiniin poolisii naannoo Amaaraa ibsa baase. Muddamsii fi dibbeen waraanaa naannoo Amaaraa fi Tigraay kun waan dhiyootti qabbanaa'u hin fakkaatu. Akka beektonni siyaasaa jedhanitti wal waraansi kun uummata naannolee lamaanii qofa osoo hin taane uummatoota biyyattii hedduu gaaga'uu mala. Biyyattiis diigumsaaf qopheessuu mala yaaddoo jedhutu jira. Obbo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa achi buuteen isaanii dhabamuun maatii akka yaaddeesse maatiin OMN itti himan. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo kunneen guyyaa lama dura bakka itti hidhamanii turan waajjira poolisii magaalaa Mojoorraa fudhatamanii bakki isaan geeffaman hanga yoonaa hin baramne. Naimaa Umar gabaasa dabalataa qindeessiteerti. Mana murtii waliigalaa Oromiyaa fi Federaalaa irraa bilisaan akka bahan murtaa'ee kan ture qondaalonni adda bilisummaa Oromoo lama obbo Lammii Beenyaa fi obbo Daawit Abdataa mana hidhaa keessa turan irraa bakki geeffaman wallaalame. Obbo Lammii Beenyaa fi obbo Daawit Abdataa erga mana hidhaatii baafamanii bakki buuteen isaanii dhabamuun hedduu isaan yaaddessuu maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Lammii Beenyaa fi obbo Daawit Abdataa guyyaa lama dura bakka itti hidhamanii turan waajjira poolisii magaalaa Moojoo keessaa fudhatamanis bakki isaan geeffaman hanga yoonaa akka hin baramne miseensi maatii OMN dubbise himee jira. Ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa hordofee adoolessa 4 bara 2012 kan hidhaman namoonni lamaan kun jeequmsa kakaasuu fi yakkoota shororkeessummaan wal qabataniin himatamani. Dhimma isaanii ilaalaa kan turan manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha muddee 14 bara 2013 ooleen wabii birrii 20,000 akka gadi dhiifaman murteessee erga bahaniin booda poolisiin deebisee to'achuun isaas ni beekama. Waxabajjii 24 manni murtii olaanaa federaalaa galmee oliyyannoo abbaa alangaa Oromiyaa kufaa taasisuun himatamtoota kana bilisaan baasuu isaa faana dha'uun bakka ji'ootaaf itti hidhamanii turanii dhabamsiifamuu isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork maatii dubbisuun gabaasunsa ni yaadatama. Obbo Lammii Beenyaa fi obbo Daawit Abdataa kana duras manni murtii waliigalaa Oromiyaa bilisa isaan baasuun kallattumaan dhaddacharraa akka gara mana ofiitti galan yoo murteessu poolisiin humna addaa Oromiyaa daandiirraa isaan ukkaamsuusaa abokaattoo isaanii obbo Guddannee Fiqaaduu wabeeffachuun gabaasnee turre. Hidhamtoonni siyaasaa kunneen ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa booda kan hidhaman yoo ta'u marsaa 5 oliif manni murtii bilisaan isaan baasee poolisiin isaan ukkaamsee jira. Maatii keessaa tokko kan ta'e Firaa'ol Beenyaa wiixata ganama ciree qabannee yeroo gaafachuuf deemnu asii baafamanii jiru nuun jaanii jaa. Poolisoota yeroo gaafannu asii baafamanii jiru jechuu malee ebeluutu bakka akkanaa geesse kan jiru hin beeynu nuun jiru. Amma namootni kun lamaan eessa akka jiran hin beeynu lubbuu isaaniitiifuu baay'ee yaaddofna. Amma achi buutee isaanii dhabnee nama gaafannus wallaallee jaani. Amma dura yeroo mana hidhaa tokkorraa gara biroo geeffaman odeeffannoo akka argatan kan himu Firaa'ol
ol miila nagaruu eenyumarraa'u homaa odeeffannoo dhabnee rakkachaa jirraa jaa. Dhimma kanarratti poolisii Oromiyaa fi kan bulchiinsa magaalaa Moojoo irraa deebii argachuu hin dandeenye. Abukaatoon isaanii obbo Boonaan gama isaaniitiin maamiltoonni isaanii kun bakka geeffaman wallaaluu himuun adeemsa mana murtii hunda yaallee jirra garuu ajajni mana murtii kabajamaa hin jiruu jaani. Wanni karaa mana murtii waliigalaa Oromiyaas ta'ee federaalaa hunduu dhumatee jira. Tarii wanni kun kan raawwatamaa jiru qaama hojii raawwachiiftuudhaanii jennee shakkina. Yeroo ajajni mana murtii kabajamuu didu mirgi namoomaa sarbamuu kan qoratu Koomishinii Mirga Namoomaati. Amma isaanitti iyyachuuf jirraa jaani. Adoolessa 5 waajjira poolisii magaalaa Moojoo keessaa kan dhabamsiifaman hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kunneen yeroo ammaa kana eessa akka jiranii fi lubbuun jiraachuu isaanii qaama irraa mirkaneeffatan akka dhaban maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbise himanii yaaddoo keessa jirraa jechuun uummatarraa birmannaa gaafatanii jiru. Rakkoon siyaasaa fi waraanaa Itoophiyaa dinagdee biyyattii rukutuun qaala'insa jireenyaa hamaaf uummata saaxileetti jira jedhame. Ogeessi dinagdee obbo Hirphaa Saarraqaa rakkoon qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa sadarkaa imaammata dinagdeetiin furamuu bira darbee jira. Haala hammaataa keessa jira. Furmaanni isaa immoo furmaata siyaasaatii jechuun dubbatu. Siraaj Sabaaf ogeessa dinagdee fi jiraattota dubbisuudhaan oduu dinagdee ittaanu qindeessee jira. Gatiin midhaan nyaataa fi meeshaalee bu'uuraa hawaasni guyyaa guyyaa itti fayyadamu dabaluun yaaddoo hamaa uummatatti uumeetii jira. Handhuurri Oromiyaa magaalaan guddoon Itoophiyaa Finfinneen magaalota Oromiyaa keessaa magaalaa qaala'insa jireenyaatiin qormaatamaa jirtudha. Jiraataan magaalaa Finfinnee dubbifne akka jedhutti magaalli Finfinnee qaala'insa jireenyaatiin dhiphattee jirti. Gatiin midhaan nyaataa fi kuduraa fi muduraa akkasumas zayita nyaataa dabalee jira. Zayitiin abbaan liitira 5 dachaa ol dabaluun birrii 580 hanga 650 gurguramaa jira. Gatii mana kiraa hamma kafaltii geejjibaatti wanni hin daballe hin jiru jechuun hima. Waan akka zayita nyaataa waan kuduraa fi muduraawwan garaagaraa kun baay'eedha kan isaan dabalanii jiran. Amma zayita nyaataa kan liitira 5 kun naannoo 580 fa'aa amma 650 fa'aatti gurguramaatti kan jiru. Gama geejjibaatiin kaleessa keessumaatti kaleessa amma deemnee toluun ture amiyyuu gama taaksitiin kan duraan irraa dabalee jira kan jiru kan duraan irraa daballi ni jira gatiin taaksii kan duraan irraa daballi ni jira fakkeenyaaf yoomsii kaasee fakkeenyaaf gooroodha hamma maganaanitti birrii 5 deemamaatti kan ture amma birrii 7 amma 10tti kan kaffalamaa jira. Haaluma wal fakkaatuun jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa fi Adaamaa irraa dubbisne qaala'insi jireenyaa sadarkaa ibsuuf nama rakkisu irra gahee jiran to'annaan mootummaa hin jiruun daldalaan akka barbaadetti gatii dabalee gurgurata. Meeshaaleen gabaa irratti dhiyaatan daldaaltota biratti kuufamanii erga gatiin isaa qaala'ee uummata bira gahaa jiruun hawaasni galii gadaanaa qabu yaaddoo keessa seenee jira jechuun yaaddoo jiru ibsu. Godina Baaleettis jiraatan magaalaa Roobee dubbifne uummanni qaala'insa jireenyaa hamaan rukutamee jira. Rakkoon siyaasaa waraanni hanqinni roobaa dabaluun gatii xaa'oo fi sanyii filatamaa hawaasa galii giddu galeessaa fi gadi aanaa qabu miidhaa jiran qorichi callaa guddiftuu naannootti gatii madaalawaan dhiyaachuu dhabuun qonnaan bultoota yaaddoo hamaaf saaxilee jira. Mootummaan waraanaa fi siyaasaa malee haala jiruu fi jireenya hawaasaa gatee jira jechuun rakkoo qaala'insi jireenyaa hordofsiisee ibsa. Maddi rakkoo qaala'insa jireenyaa maali jennee ogeessa dinagdee obbo Hirphaa Saarraqaa gammadaa kan gaafanne yoo ta'u maddi isaa jalqabaa mootummaadhaan rakkoon dinagdee biyya teenyaa rakkoo siyaasaa ta'ee jira jechuun dubbatu. Dandeettiin birriin Itoophiyaa sharafa alaa bituu gad bu'aa dhufee jira. Oomishaaleen Oromiyaa keessatti oomishamanii gara biyya alaatti ergaman kanneen akka bunaa fi jimaa sababa rakkoo nageenyaatiin oomishamaa hin jiraniin kun ammoo dinagdeen biyyattii akka laafu taasisee jira yoo jedhan rakkoo qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa keessatti sadarkaa poolisii dinagdeen furuu bira darbee jira jechuun dubbatu. Maddi rakkoo kanaa tokko mootummaadhuma mootummaan akka mootummaatti kan dhaabbatee suuqii banee yookaan buna shayii nagaduu otoo hin taane akka amma godhu kanaan suuqii adda addaa irratti sukkaaraa fi daakuuwwan adda addaa kana hin dhiyeessanatti fakkaate kun gabaa keessa galuu jedhama. Kuni garaa matuma isaatiin iyyuu dhiibbaa qaba karaa tokko. Silaa mootummaan akka mootummaatti dinagdeedhaaf haala mijeessuu seera baasuu poolisii dinagdee baasuudha malee gabaa keessa seenee daldaluu hojjechuu miti. Amma akka waliigalaatti rakkoon kanaa siyaasa ta'eera. Almost rakkoon dinagdee biyya keenyaa siyaasadha.
furmaanni isaas siyaasuma. Mootummaan osoo gabaa hin qoratin mallaqa haaraa maxxansuun baankileen Itoophiyaa keessa jiran hanqina maallaqaa akka mudatu godhee jira. Eeganootiin haaraan maxxanfamee osoo maallaqni ala jiru sassaabamee hin xumuramin waraanni kaaba Itoophiyaatti ka'uun kufaatii guddaa diinagdee Itoophiyaa hordofsiisee jira jechuun haala diinagdeen Itoophiyaa itti kufe ibsu. Walumaa galatti rakkoon qaala'insa jireenyaa rakkoo siyaasaa Itoophiyaati, furmaanni isaas karaa siyaasaati jechuun yaada isaanii goolabaniitii jiru. Ragaan istaatiksii biyyaalessaatiin tibbana ifa ta'es akka mul'isutti qaala'insi jireenyaa biyyattii kan yeroo kamiyyuu olittu ol ka'ee jiraachuu mul'isa. Qaala'insi jireenyaa biyyattii baatii waxabajjii darbe harka 24.5 gahuu isaa ragaan dhaabbatichaan ifoomsa. Haa ta'u malee rakkoon qaala'insa jireenyaa biyyattiitti